filannoon ishiin qabdu mee warri ishiis yookiin waa jedhuun ta'a mucattii kana madaa ishii namni beektan jirtu madaa sumayyaa namni beektan jirtu mee as baa dubbadha mucattiin kun amantaan ishiillee maalirraa akka dhufte ni beektanii karaa amantaa ishii qeequu ni danda'u karaa saba ishii qeequu ni saba kamitti heerumte jedhanii qeequu ni danda'u waan ishiin keessa jirtu ishiif rabbi beeka garuu murteessuuf hin ariifatina dhugaa isiniin jedha yaa uummata keenya tasgabbii dhaabbadhu jettanii koomantii nagaa barreessuufirra ayyuudhuma keeti waan feetes yaa gootu maal gooteef ree kun waan ishiin gooteef ijoollee isaa ibiddatti naqxee maallaqa isaa ficcisiiftee namticha namaa. Assalamu alaikum maashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya kiyyeessinaa qaqqabu jechaa har'ammoo waan kun maal nuuf qabattee dhufte jedhuun keessaniin oolu. Egaa waan isiniif qabadhee dhufe egaa waan obboleessa keenya Saidii fi Sumayyaa kana argaa jirtanii. Akkuma beekamu viidiyoon yeroo baay'ee gadhiisu jalatti komiin hedduun ni ka'anii isinillee ni beektu ijoolleen takka baalageen takka selanii jirtanii jechuudha. Baalagee kun egaa nama jalaa naftu jechaadha baalageen akka Ayuu jechaadha. Ani durarraa jechaadha jalqabarraa aga ammaa kanallee kan qaaqaa ture kun har'a dhalatee jira jechuudha. Innis maali yoo jettanii ifa gala kun social media irratti ol baatee Ayuun kun ani maallaqa fedha malee ani waan bira waan inni fedhu takka hin jiru jechaa jirti jechuudha. Kanaaf Ayuutu maal jettani warra namaaf nama walitti buuftanii warra dhirsa namaa fudhatu bartanii beektanii warra kunoo baalagee kunoo shaaraarra deemaa oolu sana isaan kana malee intalli namaa takka akkasiin gootu jechuudha. Ijoolleen baay'eellee aadiidha rakkoon qabu aga furii fuudhuu danda'a aga furii yoo fuudhuu danda'u mee namtichi kun olii gadi utaaluu qaba dirqama haadha manaasallee eeyyamsiisuu waan ittiin bulchullee hunda qixa qabaachuu qaba. Itti aanee immoo namtittiin kun namtitti ilmoo isaafillee akka namtichi bakka hin kennine feetu ofii kabajaa hin qabne keessummaa mana dhufeef kabajaa hin qabnedha. Ayyuummaa inni maaf ilmoo haadha keessanii hin ta'ini nama kabajaa hin qabne kabajuma hin qabu. Maaltu waan namaa si qaaqse maaltu maal si ga'e ati taa'ee jiruu kee jiraadhu warreen jettaniif immoo an jiruu kiyya akkattan jiraadhu anatu beeka isinii miti kannaaf beeku waan jiruu kiyya jechuudha. Garuu immoo baalagee asila jiru yeroo hundaa irraa dubbadhaa dhugaa nama qabuufillee cinaniin dhaabbadhaa. Ijoolleen hedduun wanti si naqe takka hin jiru. Ayyuun maalis taatu keenya maa ilmoo haadha keessanii hin ta'in baalageen baalagumaan waamamti. Ayyuun immoo dhibbaan dhibba kunoo kan ijaan rabbiin kun sin salphisee ishii wajjin isiniin kunillee argaa jirtanidha. Ani maallaqa fedhaa jetteen ifa gala kunoo namticha namaatiin ani maallaqa fedhaa. Har'allee borullee mucaan namtichi kun haadha manaa isaarraa hafaan jiru. Haadha manaa sana jalaallee immoo yoo hafe ilmoo isaarraa hafaan jiru. Inshaallah ijoolleen dhaltanii ilmoon arginu wallaahi nama beekuun dandeessanii jechuudha. Inniin kun ilma dhiiraa haa ta'u malee keessi isaa dhukkubeenii jechuudha. Keessi isaa kun dhukkubeenii garaan dhalaa kun nama hin danda'u miti kunoo biyyarra deemamu. Maallaqatti nuka keessa jiru biyyi kuyyaman jechuun biyya ibidda biyya lolli guddoon deemamaa jirtudha jechuudha. Garuu mucattiin kunis waan keessa ishii jiru waan social meediyaan argitan malee waan keessa ishii jiruu fi waan isaan jidduu iccitii jiru namni beeku jira. Namni waa takka malee mucattiin kun mana ishii fi jiruu ishii waggaa meeqatti dadhabdee jidaaraan baa dhiqxee barisa faana jiruu argatan kana berkan Ayyuun keenya irratti caffaraa jirtu jechuudha. Moo maal Ayyuun waanuma saba keenya taateef ishii deeggaruun qabnu dhugaan deeggaraa nama kana dhugaan deeggaraa dhugaa baay'ee aaran ijoollee keenyatti jechuudha. Maariif iyyuu deeggartanii immoo osoo jaalala dhugaa walii kennine nuun kuni bareedaayyuu mee maan kabajiirra ishiinuu ishii sanarra duroomte kabajaa godhattee mee Ayyuun kun maa adabattee taa'an jirtu kunoo namtichi bayeerraa dubbate uccuu kiyya naan miicitu nyaata kiyya naan gootu kabajaa naan qabdu hiriyaa kiyya kabajaa hin qabdu jedhee ofii haasa'e kunoo gabbaye. Isiniin kun akka waan beektanii akka isaa waan mana takka jiraattanii Ayyuu jecha wanta maali Ayyuun bubbee kan qabata hin qabne kana akka laastikii olii gadi faffaca'aa ooltu kana maa'inni Ayyuun eenyudha? Haadha ijoollee mana namaa mana ho'aadhaan jiru kana addaan bittimsite rabbiin jaalataa yaa ijoollee lakkiin murteessina. Anammallee waan takka waan inni isiniif dhaamu ijoolleen bultii in argin bultii namaatti seenina. Rabbi sodaadhaa bultii namaatti seenina. Namtichi haadha manaa duraallee hin taane isiniin ta'u. Ishiirraa maal dhabnaan narratti fuudha jedhaa yaada. Isin irratti immoo yoo fuudhe eeyyama
isin lameen kana qixa laaluu danda'a, ijoollee isaatii qixa masaarifa baasuu danda'a, na bulchuu danda'a jedhaati itti heeruma yookiin immoo jaalala dhugaa yoo taate akka Ayyuu kana maallaqaaf maraatina. Illee Saidoon kun illee fayyumayyuu hin qabuun si'a beera kaanii kan olii gadi laaqa. Guyyaa har'aa kana ni qubeellaa jedhee miti qubeellaa eegaa jira dhuguma rabbii kana. An dhugaa natti fakkaate garuummoo deebi'ee anatu murteessaa jechaa jira. Inni nama kana dhalaa kana lakkaa'uu olii gadi faayidaa tokko hin qabu. Dhalaan biyya keenya keessa jiran immoo maallaqa jecha deemanii hojjeturra maallaqa jecha maatii namaa mana namaa diigu. Kuni nama fayyadu. Warri isaan deeggartan immoo halalee akka isaanii gaala feenxaa magaalaa keessa deemuu bartanidha. As jala deemtee takka ni jirti kosii haranii gatan kosiin illee faayidaa ni qaba. Namni takka raqa jechuudha. Kaanaa kana na arrabsu meeqa jira. Dullatti maaltu si ga'e jiruu kee jiraadhu alhamdulillah ni idimee kiyya isiniin kennin warri dullatti jettanii nama arrabsitan kun idimee kiyya rabbiin isinii hin kennin idimee kiyya isiniin agarsiisin isiniin jedha sirratti immoo beektanii aniin kun alhamdulillah haadha dhiiraa haadha durbaa alhamdulillah fayyaa qabaa. Jiruu gaarii jiraataa jira. Jiruu duniyaa fi maallaqaaf osoo hin ta'in raahaa bakka qilleensa gaarii fudhataa jira. Maaltu sin naqee dullatti yoo ta'e rabbi idimee kiyya isiniin kennin warra dullatti namaan jettan warra jiruu namaa keessa seentan rabbi jiruu keessan haa diigu isiniin jechuu barbaadan asumaanis beektanii. Nama hin ga'ina sumayyaas taate Ayyuu alaan beektani malee namummaan malee. Sabaa fi shanyiin nama hin qoodina keessatti immoo ijoolleen musliima taatan musliima keessatti sabaa fi shanyii ka jedhu nagarreen in tuqina amantaan kamiyyuu immoo amantaan kamiyyuu sanyiin kee kamisiin jedhee si gaafate hin jiru asii gadi ajoofta malee ijoolleen dhaloonni yeroo kanaa bubbee gara bubbeen bubbisetti maaloo yaani tasgabbaati waa dhaggeeffadha irraa qaaqa. Mee mucattiin kun maali badiin shi bagolii gaddeemti silaa namiin kun teessee harka harkuttu ogguu namtittiin namarra utaaltumoo maalaa gootu mucattiin kun deemee sooshinas ciistee dhaltee jirtu achirraa fuudhe irraa caffare baga fuudhe Saidoon hin eegalle kanuma jechaa ooltan baga fuudhe iski amma jiruusaa sirreessaa fi as jala deemtanii kan akkanatti mucaa ibiddaaf cidii gootaniitti lokkooftanii homaa miti jabaadhu jabaa keenya maali tumee irraa haa galchu Ayyuun maali dubartiin tumaa jaallatti haa tumuu haa qixaaxxatu yoo dhugaa jaalala isaa qabaatte adabattee haa teessu maali kana guutu mee jechuma shii kana laala bushooftuu bushaa amma maallaqa fedha baankii kana keessaa kana qabda baankii kana gizeen ammanni irra jiru kun waan akkasii kaqaaqan ishii rakkoon shii dheebuun shii maali faayidaa durumarraa jedhani Ayyuun kun wallaahi nama jabduudha Ayyuun kun nama akkasiiti jettan jabeenyi kanaa miti bar jabeenyi maallaqaanii miti maal godha maallaqni fixeensa ganamaati har'a ni qaba boru hin qabu taa namtichi kun namni nama kabajaa qabu kabajaa ofii eegu kabajaa warra kee eegu kabajaa keessii eegu bultii gaarii si bulchuu danda'u nama akkasii malee maal godhaaf maallaqni ishii nama maallaqa ishii furattee yoo feete akka feete utaaluu nama barattee deemtee abbaa feete heerumti namtichi kun jiruunsa akkana bittimee hafe leesh bittima jiruun nama kan boruuf isaan taane maa jiruusaa bittimsiti mucattiin kun isiniin kun immoo ishii darannaa aarsitan warri isa jala deemtanii waa meeqa barreessitanii fi jechuudha keessattuu dubartoonni hedduun dubartii taatanii dubartii irratti hin murteessina wallaahi keessaa namni ijoolleen hin heerumne jechuudha maaliifuu hiree keessan boruun beektan hiree kana kan nama tolchus rabbi kaballeessus rabbi immoo rabbiin biratti immoo isiniin kun nama jabduu yoo taatanidha. Waa'ee mucattii kana namni beektan jirtu yeman kana keessa akkatti isaan dabarsan kan mana afaanii kun afaanii funyaan hin geenye kanatti jiraatanii waa meeqa dabarsanii mana arabaa hojjette inni illee hojii arabaa hojjete suuta keessa adeemsa keessa jireenya amata 10 amata 11tiin jiruun kun guutuun duroomni kun guutuun manni kondominiyeemiin bitamuun kana dura ka dhufe beektanii dafqaan dadhabdeetu Ayyuunoo kaleessa utaalcha ishiitiin of agarsiistee qaama ishii kana guutuu mucaa kana dogoggorsiifte malee waan ishiin Saidoodha bu'aa buuftan jiru ijoolleen isaa kunoo shaararra adan jechuun warri beektan hin beektu ibidda saafaa kan akka sanaa kanan se'ina ijoollee daa'ima duudaawwanii mitiiti nuun kun hin dandeenyu ho'aadan jechaadha filannoon ishiin qabdu mee warri ishiis yookiin waa jedhuun ta'a mucattii kana madaashii namni beektan jirtu madaa sumayyaa namni beektan jirtu mee as ba'aa dubbadha mucattiin kun
amantaan ishillee maalirraa akka dhufte ni beektanii karaa amantaa ishii qeequu ni danda'u karaa saba ishii qeequu ni saba kamitti heerumte jedhanii qeequu ni danda'u waan ishiin keessa jirtu ishiif rabbi beeka garuu murteessuuf hin ariifatina dhugaa isiniin jedha yaa uummata kee tasgabbaa waa dhaggeeffadhaa waa qayyabadhaa dubbadhaa akka yeroo baay'ee isiniin jedhu kannaa ol barattan kannaa ol waa beektan hedduu jira ijoolleen garuu irratti ilaaltanii bakka dhaloota bubbee garuu bubbee bubbisetti maalibbo akka hin taatu kabajaan Oromollee irraan buusina waan ni beektan takka hin jiru mucattiin kun filannoon ishiin qabdu dhuftee mana hambaa hojjechuudha hin kijibdi hin quufte maallaqa dhabde mee maallaqa Itoophiyaa sana mee namni dhiyootti dhaqxanii dhuftan ni beektu taati anallee dhiisaati dubbadhaa isinu maallaqa gamtu nama ga'a ijoollee nama qabatte ijoolleen ganaa daa'ima mucattiin shiisunu wagguma irra deessee miti yoo beektan yoo quba qabaattan ijoolleen lachuu aannan fedhanii haffaaza kana fedhanii waa hedduu fedhan ijoolleen namni kun jiruunsaa itti hadhoofti maallaqa yoo qabaate gochaan isaan ishii godhaa jiran kana walirra gurmaanii dubartiidha haamlee ishii cabee gara deemtu dhabdee mucattiin kun biyya lolaa fi biyya ibidda deebite bar maaliif laataa istoo jettanii wayyuu yaada badaa kennuurra maaliif mucattiin kun as deebite laata saidoo gadhaabbadhu jettanii koomantii nagaa barreessuufirra ayyuudhuma keeti waan feetes yaa gootu maal gooteef ree kun waan ishiin gooteef ijoollee isaa ibiddatti naqxee maallaqa isaa ficcisiiftee namticha namaa olii gadi kun akka maraata Said garaan dadhabeetoo dhiirti akkasii immoo ni jirtiire dhiirti akka Said kanaan jirtu bar abbaa fedhe fuudha jedhee inteenyi garaa dadhabe dhalaka garaa dhala akkatti inni fidate beeka dhala kanas jiruu kanas mucattii kanas inni jaallannaan maaltu nama naqee yaaboo gandaaf saba ishii maalishii Said jaallannaan mucattii bareeddu kanaa mitiiti sumayyaa haadha daa'ima isaa mitiiti warra gurraalee kun gaambeellaa kana agartanii warra namiin kun jibbee tuffatu inni jaallannaan ani isan kabajataanaa waan isa kabajuufi qaba namni keenya immoo sabni keenya bal'aan kun kabajaa namaa qaba nama namaaf qabee guddisa ijoolleen dhaloonni bubbee kun maalidha marzii kun kana marzii waliin racca'u namaaf nama waliin ga'uudha kun gizeen zamanni kun jechuudha nama arrabsu nama qeequ laaga dhaabbadhaa dhugaa bareedu waan akkasii amma asirratti ani waan jechuu dhufe miira keessa galee waan marge laaqaa jiraanuu dhiifama naaf godhaa asirratti Said kana rabbi si haa milkeessu jedha du'aa godhaa fi bas waan isin irraa eegamu kanumadha maaliif iyyuu rabbiin waliif fidee warra kana mana isaanii duraatti isaan haa deebisuu jechuu barbaadani asumaanii warri Said jaallattan warri Said kabajjan illee immoo Saidiin rabbi haadha manaa kee ilmoo kee wajjin wal si agarsiisu jedha koomantiin naa barreessaa akkuma isiniin jedhu yeroo baay'ee yoon isin balleesse dhiifama naaf godha annamallee hin ga'u nama nagayees rabbiin isaa zollomu malee annaman tuqu warra nama arrabsu abaarama innuu abaaramaadha har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufe hordoftootaaf kabajamtoota kiyya galatoomaa jiraadha bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin